Piroojeektii Finnaa jedhamu kan hojii hidha sasalphaa naannoo gammoojjiitti bokkaa marsaadhaan roobu kanattiin qabannee teenyu irratti hojjetamaa jirudha. Erga piroojeektoota Finnaa dhiyeessa bishaanii irratti hojjennee as horsiisee bultoonni keenya iddoo baay'ee isaatti hojii qonnaatti galuudhaaf sochii jalqabameera. Gam tokkoon hongeen bara 2015 dhufee ture sun loon isaanii beelada isaanii waan jalaa miidhee jireef carraa dinagdee biraa akka isaan ilaalan taasiseera. Kanaan jecha immoo dhiyeessa bishaanii biiroon keenya hojjetee agarsiisee fi akkasumas qonna ganna irratti rooba roobu fayyadamuudhaan keessattuu Booranaa fudhanneenne haga qamadii gabaa giddu galeessaatiif dhiyeessuutti qaqqabaniiru jecha. Biiroo qonna Oromiyaa biiroo waajjira qonnaa godina Booranaa wajjin ta'anii erga qorannee booda gosa qurxummii lamaan kana galchine jechuudha. Akkaataa amma laallu kanarratti akkaataa adeemsa qorannoo keenyatiin yeroo ammaa kanarratti bakki bishaan kunii fi kan kana fakkaatan oomisha eegaluu hin danda'a jechuudha. Uummanni suuta wal barsiisaa deema. Har'a agartanii jirtanii yeroo duraa namni jaalala duree hin jibbe amma harkaan tuqaa jira. Amma immoo hin hojjenna nyaata isaa hojjennee immoo dadhabsiisnee agarsiisna jechuudha. Hawaasa keenya waldaan irraa gurmeessine giddu galeessa qurxummii baatuu waliidhaan leenjiin kennamee fi akkamitti bahuu danda'a akkamitti nyaatamuu danda'a kan jedhamu leenjiin fudhatanii waliigalatti godina Booranaa keessatti qurxummiin oomishamuu jalqabee jira jechuudha. Qurxummii baay'ee asin naqanii jiranii qurxummiin sullee nam baay'ee asin wal hortee jirti. Akkitti keessa wanni suniin guuranillee nu garsiisanii jiranii akka ammallee qalanii foon isii itti baasanillee nu garsiisanii jiranii. Dhaabichi isii biraan baanee hin garree dhaabichi fuuldurru jira. Haali isii ittiin nyaatan haali isii ittiin baasan arguuf namni waldaa kun guddatee dhufee jira. Naannoo kanatti hojii hojjenneen jijjiirama guddaa agarsiisneerra jechaadha. Kana jechuun bishaan ganna silaa roobee darbuu danda'u qabachuudhaan horsiisee bulaan sodaa dhiyeessii bishaanii kanaan dura bootteedhaan gaggeeffamaa ture margi giddu galeessa kanaatti fe'amaa ture isa kana hambisuun danda'ameera. Bishaan kanarraa wanni nu fayyadamuu jirru bishaan as nuu baane akka malee rakkannee huuftuu gaggabnee dheebuuf hin jirru akka malee rakkannee haa jirru bishaan kun as nuu baane shunkurtii dinnicha waan iddoo asitti oomishane jallisi godhanne jallisi sun irratti waan iddoo baay'ee arganne loon hagam bitanne waan akkasii hojjannee jirra. Carraa Oromiyaan akka waliigalaatti qabu keessattuu misooma jallisii irratti bishaan qabnu irratti baroota darbe hojjetameen hidhawwan gurguddoo fi xixiqqoo irratti xiyyeeffatee hojjetamee jira. Asirratti dubartii 3 fi dhiirii 5 ijaaramanii jiranii hubannoo fudhachaa jiran jechuudha. Marsa jalqabaa Oromiyumarraa dhufanii baasaniitti mul'isanii jiranii. Marsa lammaffaa amma akkaataatti baasan, akkaataatti qalan, akkaataatti bilcheessan hundasaa hubachiisuu jiranii. Namillee ka guyyaa jalqabaa san namni muraasni nyaatee ilaalee jira. Har'a immoo heddumatanii dhufanii jiranii jechuudha uummatillee. Qe'ee horsiisa bulaa qe'eerraa godaanamu, qe'eerraa dheeffamu kan ture. Finna kan ijaare jijjiirama kana.